gandundumtu kanaan booda kan madaalamu maatii ganda isaa keessa jiru hunda hagam of dandeessisee hagam jireenyaaf jiruuf jireenya isaa jijjiiree kan jedhu madaalama jechaadha. Hagam hiyyummaa injifachiiseedhaan madaalama jechaadha. Kanaaf badhaadhina maatii mirkaneessuudhaaf humna maatii fayyadamnee hojiin asifachitti amma jalqabni kun karaa guutuu fi wal fakkaatuun deemuu danda'utu irra jiraata. Sanaan immoo namni martuu qusatee investimentii akka ce'u, qabeenya akka horatu, sirna oomishaa isaa akka fooyya'u gochuutu irra jiraata. Kana yoo gooneen alatti rakkoo keessattuu qaala'insa jireenyaa afaan ol qabatu, rakkoo jedhabdummaa afaan ol qabatu hiikuu hin dandeenyu. Jabaannee halkanii guyyaa hojjechuu oomishuu qofadha jijjiirama kan fidu. Baadiyyaa magaalatti namni hundumtuu halkanii guyyaa akka oomishu yoo gooneen alatti jijjiirama fiduu hin dandeenyu.